Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanal yuutuubii barsiisaa Jamal. Egaa baga nagaan dhuftan baga jiraattan jecha har'aan tanas herrega barnoota herregaa kutaa torbaffaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis gilgaala 5.4. Egaa kanaan dura gilgaala 5.3 isiniif dalageetiin ture. Mee ammaan tanaas gilgaala 5.4 isiniif dalagu. Gilgaala 5.4 gaaffiin tokkoffaan akkana jedha. Naannawaa fi bal'eensa paaraalogiraamoota armaan gadii shallagi jedha. Tole egaa naannawaa fi bal'ina paaraalogiraamii barbaanna. Paaraalogiraamii isa jalqabarra jiru kanaaf naannawaa isaa yoo barbaanne rooyin isaa gar tokko asiin 5 asirraan 4 kana jechuun garri gadii kunis 4 ta'a. Akkasuma garri kunis 5 ta'a. Kana jechuun naannawaanis qubee P dhaan bakka bu'a. P wal qixa ni ta'a 5 ida'uu 4 ida'uu 5 ida'uu 4 yoo jenne P'nis wal qixa meeqa ta'a? 18 saantimeetira ta'a jechuudha. Karaa biraa bal'ina yeroo jennu bal'inni qubee A dhaan bakka bu'a eeriyaa jechuudha. Bal'inaafis bal'inni paaraalogiraamii wal qixa ni ta'a. Hundee baay'isuu hojjaati. Hundeen isaatis kan kennamee jiru 4. Akkasuma hojjaan yookiin oleen isaatis 4. Kanaaf 4 baay'isuu 4 16 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. 16 saantimeetir iskuweerii ta'a. Inni itti aanu gaaffiin lammaffaan lammaffaarraa baarra inni jiru jechuudha. Baarra inni jiru naannawaa isaa yoo barbaanne naannawaa isaa barbaaduudhaaf naannawaanis P dhaan bakka bu'a jennee P wal qixa ni ta'a. 2 baay'isuu hundee ida'uu hundee ida'uu hojjaati. Tole asirratti 2 baay'isuu 10 ida'uu 2 baay'isuu 10 ida'uu 4ti. 2 baay'isuu 10 ida'uu 4ti naannawaan jechuudha. Kana jechuun isa asirraan gad deemu 10 inni asiin gad deemus 10 ta'a. Inni gara gubbaa 4 jalli kunis 4 ta'a. Kanuma walitti ida'uu jechuudha. Karaa biraa 10 ida'uu 4 baay'isuu 2 10 ida'uu 4 jechuun 14 2 baay'isuu 14 jechuun wal qixa ni ta'a 28 saantimeetira. Kana jechuun naannawaadha. Tole bal'ina yeroo barbaannu immoo bal'inni hundee baay'isuu hojjaati jennee asirratti hundeen isaa kan nuuf kennamee jiru hundeen 4tu nuuf kennamee jira. Hundeen 4tu nuuf kennamee jira. Olee yookiin hojjaan ammoo 8tu kennamee jira. Kanaaf 4 baay'isuu 8 wal qixa ni ta'a 32 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. 32 saantimeetir iskuweerii ta'a. Inni caarra isa jirus yoo fudhanne akka naannawaatti rooyinni inni asiin jiru 3 inni asiin jiru 3 ta'a. Inni gara jalaa kan 2 achiin gara gubbaatiinis 2 ta'a. Kanaaf 3 ida'uu naannawaa wal qixa ni ta'a. 3 ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 2ti. Kana jechuun naannawaan wal qixa ni ta'a 2 baay'isuu 3 ida'uu 2ti. 2 baay'isuu 5 jechuudha. Kanaaf 10 saantimeetira ta'a naannawaan isa caarra jiruuf jechuudha. Akkasuma bal'ina isa caarra jiru yoo barbaannu bal'inni wal qixa ni ta'a. Hundee baay'isuu hojjaati. Asirratti hundeen isaa 2 hundeen isaa hundeen isaa 3
sadii baay'isuu takkaati. Hojjaan isaa takka waan ta'eef 3 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuu bal'inni isaati. Inni itti aanu gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaan paaraalogiraamii armaan gadii kenname irratti hundaa'uudhaan kanneen armaan gadii deebisii ja'a. Irratti maal gaafata? Bal'insa paaraalogiraamichaa barbaadi ja'a. Akkasuma baarratti dheerina paadhaa hanga saatti jiru barbaadi ja'a. Paadhaa hanga saatti jechuun kana inni biraa bal'ina. Tole egaa bal'ina yeroo barbaannutti bal'inni paaraalogiraamii kana bal'inni isaa asirratti bal'inni paaraalogiraamii walqixanii ta'a. Hundee baay'isuu hojjaati. Hundeen isaa meeqaa? Asirratti kan garru hundeen isaa 6. Hundeen isaa 6 baay'isuu hojjaan isaa immoo 4. 6 baay'isuu 4 walqixanii ta'a 24 saantimeetir iskuweeriidha. 24 saantimeetir iskuweerii jechuun kun bal'ina paaraalogiraamii yookiin bal'ina bal'insaati. Inni itti aanu gaaffiin gaafatamne dheerina paadhaa hanga saatti jiru barbaaduudhaafis tole egaa bal'inni walqixanii tahaa 24 saantimeetir iskuweerii jennee isarra dhaabbannee hundee asiin hojjaan isaa aga sararame 3 kan yoo fayyadamne 3 saantimeetira baay'isuu isa qaadhaa hanga raatti jiru yoo fudhanne qaadhaa hanga raatti jiru yookiin raadhaa hanga qaatti isa jiru yoo fudhanne kana jechuun gaamma asirraa 3 raaqaan walqixanii tahaa 24 saantimeetir iskuweeriidha. 3 kun cina saantimeetira qaba waan ta'eef jala 3 saantimeetira asitti illee 3 saantimeetira goona. Kanaafuu raaqaan walqixanii tahaa 24 3 gaafa irree 8 saantimeetira ta'a. Maaliif asii saantimeetirri tokko as jiruun badee jira waan ta'eef 8 saantimeetira ta'a. 8 saantimeetirri raaqaan kun raaqaan eenyu wajjin walqixxeedha yoo jenne raaqaan paasaa isa gaafatamne kanaa wajjin walqixxeedha jechuudha. Paaqaan walqixanii tahaa asirratti gaammaan tana yoo fudhanne paadhaa hanga saatti kan jiru jechuudha. Paadhaa hanga saatti kan jiru paasaa walqixanii tahaa raaqaadhaa wajjin walqixxee. Kanaafuu 8 saantimeetira ta'a jechuudha. 8 saantimeetira inni asii hanga asii jiru kunillee 8 saantimeetira ta'a. Inni kun ammoo 6 kun 6 waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaaffiin itti aanu gaafuma kanaaf caadha. Caan maal jaa? Naannawa paaraalogiraamii barbaadi jaa. Naannawa kana yeroo barbaannu isa asiin arganne 8 arganne bakka kunis 8 asiin 6 jira. Asiin illee 6 tahaa. Tole 8 ida'uu 6 ida'uu 8 ida'uu 6 jechuun 28 saantimeetira ta'aa jechuudha. 28 saantimeetira ta'aa jechuun naannawaan paaraalogiraamii kanaati. Inni itti aanu gaaffii sadaffaan akkana jaa. Paaraalogiraamii lama naannawa walqixaa yoo qabaatan bal'inni isaanii walqixanii ta'a. Naannawa walqixaa yoo qabaatan bal'inni isaanii walqixanii ta'a kan jiru walqixa hin ta'u. Kanaaf mee fakkeenya haa fudhannu. Paaraalogiraamii tokko yoo fudhanne paaraalogiraamii
lama haa fudhannu. Paaroolegiraamii akkanaatti haa jennu. Asirraan yoo afur ta'e mee asiinis afur ta'a, asiin shan ta'a, asiin shan ta'a. Kunillee akkasuma yoo qabaate fakkeenyaaf asirraan jaha, asiin ammoo sadii, asiin jaha, asiin sadii yoo ta'e naannawaa wal qixaa qaba. Amma asirratti kan garru naannawaa wal qixaa qaba. Kun asiin shan shan kudhan kudha saddeeti, kunillee kudha saddeeti naannawaan isaa jechuudha. Naannawaan kanaatis 18, kanaatis 18. Garuu bal'inni hojjaan isaa asirraan inni ol deemu kun hojjaan isaa 4 yoo jenne, inni kuniif ammoo hojjaan isaa 5 yoo jenne, mee kanarraa bal'ina haa barbaannu. Amma yeroo kana bal'inni isaa 4 baay'isuu 4 ta'a, bal'inni kanaa 16 ta'a. Bal'inni kanaa ammoo 3 baay'isuu 5 jechuun 15 ta'a. Kanaaf garaagaraa jechuun wal qixa. Bal'ina walqixaa hin qabaatu. Naannawaa walqixaa qabaates bal'ina walqixaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Tole gaaffii sadaffaatti yoo dabarru gara gaaffii afuraffaatti jechuudha. Gaaffii afuraffaanis akkana jaayyoo dheerinni olee lamaan paaroolegiraamii tokko 4 saantimeetiraa fi 6 saantimeetira fi naannawaan paaroolegiraamii kanaa immoo 95 saantimeetira ta'e hundeewwan paaroolegiraamichaa barbaadi. Bal'insa paaroolegiraamichaa barbaadi ja'a. Mee paaroolegiraamichi danaa akkanaa qabaata haa jennu. Si'a takka hundeewwan ammaan tana kan nuti barbaannu oleen lamaan garuu kennamee jira. Oleen tokko kana haa jennu. Olee inni kun mee 4 haa jennu. Akkasuma oleen asiin kennamu kunis yoo asiin fudhannes oleen kun 6 haa jennu. Egaa asirra dhaabbanneeti ammoo naannawaan isaa nuu kennamee jira. Naannawaan nuu kenname meeqa? 95tu nuuf kennamee jira. Hundeewwan paaroolegiraamichaa barbaadi jee amma asirraa hundeewwan paaroolegiraamichaa xaadhaa fi yaadha haa jennu. Xaa fi yaadha haa jennu. Asirra dhaabbannee bal'inni walqixa ni ta'a. Bal'inni walqixa ni ta'a. Isa takkaaf 4 baay'isuu xaa yoo jennees bal'inuma paaroolegiraamii kanaati. Akkasumallee 6 baay'isuu yaa yoo jennees bal'inuma hundee kanaati. Maaliif asirraan xaadha yoo jenne asirraadhaan bakka kana yaa yoo jenne jechuudha. Amma asirra dhaabbannee 4 xaan walqixa ni ta'a 6 yaa yoo jenne gamalachuu 4f yoo hirre gamalachuu 4f yoo hirre xaan walqixa ni ta'a 3 jala 2 yaa 3 jala 2 yaa ta'a. Egaa xaan keenya 3 jala 2 yaa ta'ee amma deebinee naannawaa bakka buufannee barbaanna jechuudha. Naannawaa fayyadamnee naannawaan keenya meeqa jennee 95 saantimeetira jennee 95 saantimeetira kanarra dhaabbanne asirraa 2 naannawaa jechuun 2 dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu dalgeeti. 2 baay'isuu dheerina ida'uu dalgee yookiin xaa ida'uu yaa jechuudha. Xaa ida'uu yaati. Asirratti amma 95 saantimeetirri walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. 2 bakka xaatti amma maal buufannaa? Bakka xaatti 3 jala 2 yoo buufanne jechuudha. 2 baay'isuu bakka xaatti 3 jala 2 yaa 3 jala 2 yaa yoo buufanne ida'uu bakka yaatti yaa yoo fayyadamne kana booddee asitti 2 baay'isuu 3 jechuun 6 yaa jala 2 ta'a. Akkasumallee 2 baay'isuu yaa jechuun 2 yaa ta'a. Tole asirraa 95 akkuma jirutti gabbu'a. 95 akkuma jiru gabbu'a. 6 2f gaafa hir'u 3 ta'a.
95 ammallee gabbaa 95 jaha lamaaf gaafa hirru sadii yaa ida'u lama yaa lama yaa ta'a. Asirraa sadii yaa ida'u lama yaa jechuun 95 wal qixa ni taha 5 yaa 5 yaadha. Gama lachuu shaniifirraa gama lachuu shaniif yeroo irratti yaan keenya wal qixa ni taha 19 saantimeetira ta'a jechuudha. 19 saantimeetira ta'a. Eega yaa harkannee gara xaa barbaaduu bira deemna. Tole xaan wal qixa ni taha 3 jala 2 baay'isuu yaati bakka yaatti 19 qabna. Bakka yaatti 19 qabna. Kanaaf gaafa waliif baay'ifnu xaan keenya 28.5 saantimeetira ta'a. 28.5 saantimeetira ta'a. Amma dhaas arganne yaas arganne jechuudha. Paaraaleelogiraamichi mee akka kanaa yoo ta'e akka kana yoo haa jennu paaraaleeloogiraamiin akka kanaa haa jennu asirraan hundeen tokko hojjaan tokko isa kana oleen jechuudha. Oleen tokko isa kana oleen kun 6 jenneen olee kanaan 4 jenneen akka bakka kanaatti hundee kanaan xaa jennee xaan keenya meeqa arganne 28.5 arganne. Bakka kanaan immoo hundee lammaffaa kanaa yaa jenne kana 19 saantimeetira arganne ni saantimeetira. Asirra dhaabbannee bal'ina yoo barbaanne bal'inni hundee kana lachuutti nu barbaannu wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Kanaas mee haa isinitti agarsiisu. Bal'inni paaraaleeloogiraamii wal qixa ni taha hundee baay'isuu hojjaati. Hundeen inni tokko xaa yoo fayyadamne fakkeenyaaf 28.5 baay'isuu 28.5 baay'isuu afuriiti yoo jenne hundee isaa afurii kana fayyadamne jechuudha. Wal qixa ni taha 114 114 saantimeetira. 114 saantimeetira iskeerii ta'a. Akkasuma isa 6 fi 19 yoo fayyadamne jechuudha. 6 fi 19 yoo fayyadamne hundee isa 6 hojjaa isa 6 fayyadamne hojjaa yookiin olee isa 6 baay'isuu 19 yoo jenne kunis 114 ta'a jechuudha. 114 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Kanaaf hundeewwan garaagara yoo ta'es oleen isaa garaagara ta'uudhaa wajjin bal'inni paaraaleeloogiraamii tokko irratti barbaannu wal qixxee ta'a jechuudha. Gaafiin inni itti aanu kanarraa hundeewwan paaraaleeloogiraamii barbaadiyyaa kun kan barbaanne bal'insa paaraaleeloogiraamichaa barbaadiyyaa kunis isuma amma barbaanne jechuudha. Inni gaafii shanaffaa fi gaafiin inni dhumaa akkana ja'a. Dheerinni sarbiiwwan roombaasii tokko 10 saantimeetiraa fi 24 saantimeetira yoo ta'e kanneen armaan gadii barbaadi ja'a. Tole roombaasiin mee fakkii roombaasii yoon isinii kaase roombaasiin akka kana haa jennu. Tole mee guddisee isiniif kaasu guddisee kaasu. Kun sarbii isa tokko yoo jenne kun sarbii isa tokko kunis akka kanatti roombaasiin akka kana haa jennu.
Sarbiin inni tokko 24 isa asii kaasee hanga asii jiru kana 24 asirraan A ba caa daa yoo jenne sarbii inni A irraa hanga caatti jiru 24 akkasuma baarraa hanga daatti inni jiru baarraa hanga daatti inni jiru 10 kanaaf bakki kun immoo 5 ta'a asiinillee 5 ta'a inni 24 immoo bakki kun 12 ta'a asiinillee 12 ta'a jechuudha. Amma asirratti wanti nuti gaafatamne maali yoo jenne dheerina tokkoon tokkoo rogoota roombaasiiti. Dheerina tokkoon tokkoo rogoota roombaasii yeroo barbaannutti roogni roombaasii hundinuu walqixxeedha waan ta'eef egaa rogoota walqixxee ta'an kana yeroo barbaannu as keessatti kan nuti fayyadamuu qabnu amma asirratti bakki kun 12 ta'e asiin ammoo 5 ta'ee jira. Asirratti teeramii paayitaagoraas yoo fayyadamne bakki kun ammoo rog-sadee qofa sirrii yookiin paarpendikulaarii ta'ee jira. Teeramii paayitaagoraas yoo fayyadamne a baa iskeerii wal qixa ni taha 12 iskeerii ida'u 5 iskeerii yoo jenne 12 iskeerii wal qixa ni taha 144 ida'u 5 iskeerii jechuun ammoo 5 iskeeriin wal qixa ni taha 25 taha 25 abaa iskeerii wal qixa ni taha 169 gama lachuu iskeerruut yoo goone abaa wal qixa ni taha 13 jechuudha. Abaa jechuun roga roombaasii isa kanaa jechuudha. Inni kun 13 ta'e jechuun inni kunilleen 13 kunilleen 13 kunilleen 13 maaliif roogni roombaasii hundi isaatu wal qixxeedha waan ta'eef jechuudha. Roogni roombaasii hundi isaatu wal qixxee waan ta'eef tokkoon tokkoon rogoota roombaasii barbaade isa ja'uuf 13 ta'a jechuudha. 13 ta'a. Inni itti aanu bal'insa roombaasii barbaadi ja'a. Bal'insa roombaasii barbaadi ja'a. Tole egaa bal'ina